Robeera kiyya afaan Oromoo dhiisi Ingiliffaan nu galee Amaariffaan nu galee akkamitti afaan Oromoo siin galu naan jedhan. Nama jechuun nama kutaa Harargee Oromoo hunda keessa kutaa godhata nama jechuun nama. Hin dhufin jechuunii fi kootu jechuunii fi deem jechuunis kanuma jedhan. Yoon dube siif hin galu naan jedhan. Abuas, one second, I don't know, to understand the concept is understand. Yeah. Johannes boqonnaa shan lakkoofsa soddoma kana Yesuus yeroo itti dubbate ka jedhuu fi kakuu haaraa keessatti Yesuus bifa lamaan mul'ate. Akkamiin jedhe? Tokko Yesuus bifa namummaa isaatiin mul'ate akkuma koof akka keetti ka dhalate Maariyaam warraa ka dhalate ji'a sagalitti ka dhalate akkuma koof akka kee kan nyaate ka dhuge kan nama keessa deeme kan maatii isaa gidduu jiraate. Okay, akkuma keenya fadha foonii ni qaba. Namummaa isaatiin feeling namni amma jechuun akka jedhu Ibroota boqonnaa afur lakkoofsa 14. Okay. Namummaa isaatumaan ka jiraate jechuudha. Garuu ubburraa kan walabate jechuudha. Ibrootaan baasa. Fuudhee raga jedhu Yesuus kana wajjin ciinu. Akka jedhu boqonnaa wanni takkaa jira wanni Ibroota mi'a baasu qoy eenyu gingilchaani jirta? Gingilcha. Jira. Ibroota boqonnaa afur lakkoofsa 15 moo 14 hanga 15 takka dubbisime jechuun waan hundaanuu kuma jechuun namni waan hundaanuu jechuun ani gartee fiilingii foonis ni qaba nis ni nyaadha jaalalaas ni gartee waan adda addaa kana diraa garlee dogoggora waan hundaarra argamu waan hundaanuu kuma keenya ta'ee jedha. Boqonnaa Ibroota boqonnaa afur lakkoofsa 14 hanqanarra. Egaa hangafa lubootaa isa guddicha bantiiwwan waaqaa keessaa darbee Yesuus ilmi waaqayyoo ergaa qabaannee beeksisa amantii keenyaa jabeessinee in qabanna. Cubbuttuu irraa dhabame malee hangafa lubootaa isa karaa hundumaan akka keenya qoramee qabna. Dadhabbiin keenya gara isaa hin rukunne garuu hin qabnu jedha. Waanuma hundaan jedha. With everything ani gartee yeroo garii miira jaalalaatiin fadhii wayiitiin hin qorama beelaan hin qorama dhukkubaanis hin qorama Yesuusis akkasuma Robeeraa ko. Amma gararraa isaatti yoo dubbate gaafa dubbatu maal jedha inni hangafa lubootaa ta'ee jedha. Jedhee beeke jechuun deebee hin jijjiiru konseptiin akkasii galtuuf. Kaaraakterii isaa hundumaa dubbateetu dhumarratti maal jedhee inni cubbuu hundumarraa kan walabate jedhe. Hundumarraan jedhu cubbuutu irraan argamne malee jedhe akka jedhe waanuma hundaanuu akkuma nama qorata. Cubbuurraa walabate. Boqonnaa 15 irra deebimee boqonnaa 15 eenyu sani ture gaafaan dubbise boqonnaa 15 takka. Boqonnaa 15 dhaggeeffadha qaceellotti mee. Akkana jedha. Cubbuutu irraa dhabame malee hangafa lubootaa isa karaa hundumaan akka keenya qorame qabna. Karaa maaliin? Karaa hundumaan. Beela'eera hundumaan. Okay, ati ni beela'eetu moo hin beela'eetu? Siin jechaan jira bar karaa hundumaa gaafa jedhu. Okay, karaa fuudhan jaalalti si qabdi fadhiin si qabdi moo sin qabdu? Fadhii maali? Fadhii fiilingii gartee foodingii dubartii qunnamtii saalaa seksii godhuudhaaf. Nama waan taateef hin qoramtu karaa kanaan dubartiidha hin qoramtu. Okay, nama ta'e Yesuus hin qoramu karaa kanaan. So isa waan describe godhen qabu bar feelingii isa. No, karaa hunduma jechuun si galaami. Karaa hunduma gaafa jettu maal jedha beektaa cubbuu yeroo jedhu cubbuu gaafa jedhu. Cubbuu bara mana yoon cubbuu dalagee malee. Amma fedhii seksii qabaachuu kiyyaa. No, fadhii foonii okay fadhii foon kanarraa sooni foon kanarraa ni beelootu moo beelootu. Jedha barinni iyyuu karaa hundumaa gaafa jedhu abumaas. Okay. Beelee jechuudha. Rakkate jechuudha. Okay, karaa hundumaan jedhe. Karaa hundumaan jechuun ilma namaarra waan argamu, anaaf atirra waan argamu hunda Yesuus irratti argamti moo argamtu? Of course. Okay, anaaf atirra dogoggora yeroo garii ni dhuyina faadha, yeroo garii nama arrabsina faadha, yeroo garii miira addaa garra, yeroo garii fadha foonii kana jaalalaas gartee nu dhageemta kaga nyaannee dhageennutti gartee fiilingiin ittiin dhagaamtu isa? Isa dhagaa inni nama cubbuun irraa hin argamne kan jedhu sanarraa dubartii fuudha jechuun dubartii jaalachuun cubbuudha. Maal jettu? Dubartiidhaan qoratamuun jaalalaan gartee loofiidhaan fiqiriidhaan qoratamuun cubbuudha. Jaalalli cubbuu miti dhattee gaafa ejjitu. Kanaafuu Yesuus irraan argamu jaalachuun dubartii.
In argine jaallateera jedheen barreeffamne. Karaa hundaan jedha kaa. Abumaas maal jedha beektaa? Cubburraa karaa hundumaa qorameera garuu karaa hundumaa ni qorama akkuma keenya karaa hundumaa kallattii hundaan waan inni dhufu dhukkubsachuun miidhamuun dadhabuun rafuun nyaachuun fiilingii dubartiidhaatis gartee namni gartee dubartii fuudhuudhaafis kun hundi irratti argama kaa qoramuun karaa kana hundaan an jaalala dubartii akka okay can you explain for me what does that mean is free from the sin? Cubbuun dalagu hin ejjuu naman ajjeesu hin ejjuu jechuu hin ejjuu malee gartee na hinnatu jechuudha. Thank you. Okay. Once in jedhe dubartii jaalachuun fadha foonii beelli fadha fooniiti moo fadha afuraati? Beelli moo? Natural. Waan nyaachuun sirra jiruuf hin beelofta bar. Maali foon waan qabduuf foon qaba. Okay. Jaalachuun waan fadha afuraati moo fadha fooniiti? Jaalalti dubartiin. Dubartii jaalachuun fadha fooniiti moo fadha afuraati? It is emotional thing. One is one nature kan bineensi daggalaayuun godha bar. Kuni waan foon qabduuf waan gartee saala dhiiraa taatee dubartii taatee foon waan nama foonii waan taateef kana gartee ni argamaa misirraa jaalachuun waa. Exactly. Amma ati nan jaalladhe naan jettutti amma fakkeenyaaf ati nama jaallachuu kee hin beekwan. Kanaafuu Yesuus irraa isin argamaa jechuudha waan ittiin qoratamu kun dubartii jaalachuun fadha foonii kana numa qaba jechuudha. Tiifi maan jedha Abuzaar kiyya. Ayyaayya. Yesuus Kristos aga dhaqee du'ee awwaalamee du'aa keera jenneetti amannutti cubburraa walaba aga ta'etti waan namni keessa jiraatee darbu hundumaa fooniin jiraatee keessa darbe. Kanaafuu waan jaalala dubartiis ni qabaa jechuudha. Resurrection inni jedhu kuni du'aa ka'uusaa jechuun kiristaanota biratti it is another true face of Jesus Christ. Sigale utu akka nama tokkotti du'ee achumaan hafeera ta'e. Okay, amma fakkeenyaaf genderiin isaa seksiin isaa saalli isaa dhiirumaa miti Yesuus. Wayi dubartiidha. Dhiiruma gujana dhiira goon akkuma kiyyaa fi keetii kana miti cubbuudhaan irraan argamne malee. Dhiira ta'ee dhalatee cubbuu irraan argamne namummaadhaan. Naafeeti yoo fuune cubbuu dalayne moo waan cubbuudha moo cubbuudhaa miti yoo fuune. Nu akka kiristaanaatti yoo fuune nama tokko fuudhuun qulqullummaa gaa'ila jennee amanna. Kanaaf fuudhuun. Okay, Yesuus Kiristoosis dhiira akka keenyaati jenne. Miti dhiira akka keenyaati. Waaqayyoon qaama saalaa isaafillee kanneen qaba dhagna waan arrabsoo osoo hin ta'in waan qabu guyyaa 8 akka aadaa gartee warra yeroo sanitti Yihudaatitti illee akka Abrahaamitti illee aadaa sanitti illee aaduma nama hunda Abrahaam irraa dhufte dhagna dhiira hunda guyyaa 8 dhagna irraa godhaniimi. Yesuus illee haati isaa irraa goote. Miti. Dhaggeeffadhu Abuzaar kiyya anaafati gaafa dhalanne abbaa faararraa dhalanne. Atamma abbaa qabda amma of groobeeraa of gahaa tarreessaa goonde jedhee gaafa sii lakkaa'u abbaa irraa dhaladhee qabaa jechuudha. Haadhas maqaa ishee yoo dheesii waame qaba. Akkaataatti Yesuus dhufee dhalate garuu akka anaaf atitti dhalate. Akkaataan uumamni hundi akka bineensitti dhalatu akka aadaamitti argame heewwan namni hundinuu adda uumamni hundinuu akkaataan itti argame. No akkaataatti Yesuus dhalate si maal akka Yesuus irraa isaa irra waan ta'eef. Dhiiratee dhalatee akka fedhatu saalaatiin intercourse dhalanne. Dubartii irraa dhalatee in amantamee dubartii irraa akka. Ni namal. Okay heewwan Eve isin eenyurraa dhalatte dhiirata dubartii taate. You're the first creator, God creator. No in uumne waaqayyoon isii gartee first kan dura uumame Adam harka isaatiin waaqayyoodhaan koota akka bifa keenyaan uumnaan. So cinaacha Adam keessaa baatee jenna. Qunnamti saalaatiin dhalatte isin? No. Nama foonirraa dhalatte moo biyyeerraa dhalatte? Cinaacha Adam. Addaami biyyoorraa dhalatee jedhama. Okay isin eenyurraa dhalatte? Isin immoo wangeelli akka jedhutti seera uumamaa boqonnaa. Naagale nin beeka uumaa ture jechuun waan infaal nin beeka jechuun akkuma gachiiftetti ka'ee Addaamiin ciisee cinaachisaa bitaa cinaachisaa keessaa. Dubartii taatee dhalattee miti Adam irraa uumamtee argamtee mi? Qunnamtii saalaatiin argamtee moo nama foonirraa argamtee mi? Nama foonirraa argamte garuu. Goobas foon san eenyurraa uffatte eenyurraa akka Yesuus jechuutti hin jiru baran hin jenne they are similar. Waan jedhe Adam biyyeerraa nama foonii ta'e moontaani. Adami biyyeerraa nama ta'e uumame. Okay, gobat anuma deebise. Waligalla kana waligalle bira qote. Okay, heewwan Adam irraa nama foonii taatee dubartii taatee argamte moon argamte. Cinaacha isaa keessaa baate sirri. La ilaha isaa baateen jennee bar. Let's agree upon Adam biyyo
from the clay, from the soil, waan makana biyya kanarraa nama foonii ta'e waaqayyoon isa argamse moo argamse nama ta'e foon an qabu ta'e. Yap, wangeela jedha waan ta'eef sirrii. Goobas heewaan cinaacha gartee addamirraa nama foonii dubartii taate namarraa sanuu kan foonii biyyeerraa miti nama fooniitirraa argamte moo argamne dubartii taate. Sirrii. Yesus Kiristoos nama fooniitirraa argame moo argamne dubartiirraa. Maariyaamirraa argame. Maariyaamirraa dubartiirraa. Garuu hafuura qulqulluudhaan ulfaa'ee jedha. Waan fedhen haa ta'u nama ta'e argamee miti akkuma fedhettu haa ta'u waan kana koosii waan kana eenyuutu raawwate. Amma fakkeenyaaf. Nama Maariyaam. Fakkeenyaaf eenyuutu hafuura eenyuutu waaqayyoon eenyu fakkeenyaaf amma waaqayyoon Gabriel akka warra the angel of the death jedhanii beeytaami wangeela keessatti. Sorry. The angel of the death. Warra du'a fuudhu warri lubbuu hafuura namarraa fuudhu kuna malaayikoota nama ajjeesu warra nama ajjeesu hin beeytaami. Seexana kan nama ajjeesu aboo. Waaqayyoodha ajjeesa nama. Seexanni nama ajjeesu waaqayyoo ajjeesa. Akkam? Ragaasi kannu? Dheekkamsa isaatii waaqayyoo nama ajjeesa. Dheekkamsa isaatii miti waaqayyoon akka jedhu keessa deebii keessatti lakkoofsa 32 itti fufee mee ilaala. Ana malee waaqayyoon biraa hin jiru annaan ajjeesa annaan jiraachisa annaan madeessa naan fayyisa jedha waaqayyoon. He has the power to do anything. He's the one who caused lubbu namarraa fudhatu isa waaqayyoodha. He has the authority. He has the authority over your life because he created you. Seexaanis authority ni qaba. Waaqayyoon keetii fi seexaanis wal qixa qaban jechuudha authority. No. The devil is seexaana ajjeesanaan hin jenne. Seexanni dhaggeeffadhu. Gara cubbuutti akkatti deemtu gara of ajjeesuutti akkatti hiuma kana gara cubbuu akka deemtu godhuu hin danda'an dubartiilleen akka gara cubbuu anillee akka nama ajjeessu godhuu naan danda'e gamas yoofee seexaana gargaarsifatee namni yuudaallee Yesuus eenyu keessa seenee seexaani seenee yuuda akka Yesuus hin dabarsu seexaani godhe waan jedhe kan gartee who is gonna take your soul hafuura kan kee eenyu fuudha. By the way dhaggeeffadhu kala baay'ee deemaa jirra gaarii haasaa jirra. Ayyee abshir. Okay. Anaaf si amma nama mi? Nama yaa. Seexannis waaqnis anaaf sitti dhimma baabar waan biraan qabu objective biraan qabu. Jechuun power waan kanaa kan qabu eenyu over everything. Both of them dhaggeeffadhu. Seexannis waaqnis seexaani ni ajjeesa seexaani wangeela keessa ni ajjeesa nama. Seexanni uumamumaan is a destroyer. I have a verse but I have a proof waan jedhe. Balleessuudha. Seexaanni ni ajjeesa moo hin ajjeesu? Hin ajjeesu. Seexaanni ni ajjeesa? Motivate si godha akka ati gootuuf. Haa godhu motivate barsan sin jenne bar. Spirit waan sin jedhe waan jedhe kuni dhugaadha moo soba waaqayyoon ana duwwa ana malee ana ajjeesa ana jiraachisa jedha dhuga moo soba. Waaqayyoo ajjeesuudhaafis jiraachisuudhaafis paaworii qabaansi jechuudha. Waaqayyoon ni ajjeesa. Okay, seexaaninis power ni qaba ajjeesuu fi jiraachisuu. Warra isaa mana irratti aboo qaba. Waan jedhe naa deebisa gabaabdumatti simple. Waan jedhe waaqayyoon ni ajjeesa moo hin ajjeesu? Dhaggeeffadhu waaqayyoo sitti maan jiraam? Natti jirtu Robeera ko. Dhaggeeffadhu in ajjeesas. Afaan Oromoo kun isin gala. Rabbi ajjeesas afaan kanaan siif hima. Rabbi ajjeesas in jiraachisas. Okay, wangeela keessatti seexaanii ni ajjeesas ni jiraachisa kan jedhu naa kan. Seexanni in ajjeesa sin jiraachisa si aboo jiraachisuu hin qabu seexanni. Okay, seexanni ni ajjeesa kan jedhu naa kan. Dhaggeeffadhu aboo jiraachisuu hin qabu. Amma sila ni ajjeesa seexanni ni ajjeesa. Aboo asna dhaggeeffadhu ka. Dhaggeeffadhu. Amma waaq rabbi spiritii dhettee amanta moo nama dhettee amantati. Gaafii biraati kun abiibii kiyya. No because seexanni spiritii dha. Seexanni spiritii waan ta'e. Spiritii jechuun waan hin mul'anne takka amma sila waa'ee suuraa Yesuus gaafachaa turte mi? Suura achiin dhayin amma takkituma kana wati waa'ee duratti walii galle. Namni suura seexanaa namni suura seexanaa kaasee beeku jira? Suura seexanaa qabda? Suura irra hin jiru abii kiyya. Can devil or the Satan can take your soul or yes or no? Because let me tell you, devil can take your soul. Give me the Ragaa. The verse. Ibsuu dandeessaa hojiin seexanaa maalidha?
Seexanni hojiirra hin jiru hojiin jenne seexaanii waan fofokkottu abbaa keessan seexaanii akkuma Yohaannis 8:44 irra jiru. Seexanni jirti moo obboloowwan seexaana kan jedhamu ilmaan seexaana the children of devil kan jedhamu wangeela keessa guutu ilmaan seexaana hojiidhaan itti fakkaatte. Hojii isaatiif fokkottuudha. Dhaggeeffadhu seexanni jirti moo hin jirtu itti amantaa? Ni jirti seexaanni siin jedhe seexanni jirti moo hin jirtu miti hojiin seexaan waan fofokkottu nama ajaja. Maal fa'a? Waan fofokkottu ejja gumna ajjechafa motiveessi godhee si ajaja malee hin ajjeesu inni. Exactly. So that's what I say. Why? Because it is akini jedhe. Okay, kanarra walii gala. Death, the definition of the death, separation of the body and the soul himi. Eenyutu hafuuraa fi foon addaa fuudha baasa. Rabbika waaqa saumika. Bakka seexaanaa miti allaqe. Thank you na deebiste maal rakke taree kanatti. So kani. That's it. So dhaggeeffadha. Asii jedhu. Deebise na deebise. Thank you so much. So, no ofe zorte spina gote. Ayye, go ahead. Why Surah last Devia? Surah Jesus. Ayye. Okay, yeah, as David. Surah Jesus. No is Surah Jesus in Ben. Kristana ta'e jechuudha. An pentemi amma. Okay. Akka jedha amma Google sen beeka ani sen namon Surah Jesus ni jirti jedheen namon. But Google keessatti kana goote Jesus yoo jette biliyeenas tiba Allah yoo jette Muhammad yoo jette siif hin baatu. Dhaggeeffadhu Surah Jesus yoo amanattee Jesus jettee Google goote faranjii argita. Faranjii argita. Eenyutti godhe san waan san kiristaanatti godhe moo Islaam? Faranjii mataa dheeraa kan funyaan bareedaa. Akka itti godhan ka Jesus ni baasa moo hin baasu? Nu hin beennu kana bar nu hin beennu ka. Tokko ni beekan jenne baranis waan sanin jedhe okay namni tokko Yesuusis an durir ijoolleen hatta waajilleen amanuu ture Yesuus jedhee profile irra kaayachuu ture wallahi video isaa sagalee jira amanuu dhageessetti dhageessuu hin danda'u ol sanaqee amanuu ture dhiyuma deemsa keessa isaa miti jedhee nuti itti irra duullee kaameraan hin jiru BC gaafa before Christ eenyu after jennee kana irra dinne malee Orthodoxiin suuraa ilaarra kaayyatanii Maariyaam eenyu Maaresili Maaree eenyu gartee ergamoota hunda kana kaayyatanii tan jarana waan kun hin jiru. Jarri kana ile sillaasee beekama hin qabasanu jarri itti dammaratanii mata ajaa'ibaati bar so waan jedhani okay nama kana maal jetta ani waan Yesuus duraan dhaabbata suuraan Yesuus biyya lafaarra jirtu nillee fiduu hin dandeessan nillee hin jirtu anuusin deggara namni dhufee Muhammad okay Muhammadii waggaa 1440 waa keessa nabi Muhammad keessan kana jedhee yoo namni fide maal jetta akkam namni kun dhugoo dubbate moo kijiba. Jechuun kaameraan jirti barsan hin beekan kaameraan jiraachuusi. Oh my goodness. Amma tiinjida. Yoon Google keessa printi godhe kun Yesuus isin hin jedhe ni fudhatta. It is a lie. It is a lie. Okay. Then namni tokko nabi Muhammad kun jedhe yoo namni siisan siifide ni fudhata dhugaadha moo soba. Like soba malee akkamiin fuddaa. Akkasuma allaqee kanama jechuu jira. Thank you. We agree. Kanama jechuu jira. Abbaa keenyaatu fiduu hin dandeenyu waggaa 100 takka dura 200 dura. So وانا كنا كانوا لقى طوفان واقعيو اسلام افجرني في دنجرنا ما هلي جرنا امتا يتون اقلينا ما كمتين دليدو ما واقعيو ني سورا كاسي في دنا يا خم سورا كان ياسر رغوت نمني دلنو مالف دلنا ين يو غافن نو مت كان غون مازنوتي والله ما لما يو كان يو فوتي منكي كيس يو كاتي ماكينا كيت يو لطفتي يو شنت هذا منكي تي وتي ولله كاجي دو شنت بدن ترى ما فرنجرا كان ما تكون امناني doesn't bother me because I don't know doesn't bother me والله وان فدي غدي الله مي وان فدي غدي نمي چكن بيكم من كان نمي چكن سيم بيكم ما تكوني روبيرا نمني اما سرجرو كون وانا مدلن سي سو قبا تك كرستانا تو كو anin beeku namni Yesuusin footoo kaase sin jiru footoo Yesuus kana fakkaata nu jedhe sin jiru we know that God is a spirit we agree Yesuus mature taane jirra bira kunne takka walii galle kanuma anis kanaafani suuraa kana fide namoonni baay'een namicha kana akka Yesuus godhanii ilaalu yeroo baay'ee profaayilii keewwatu kiristaanonni baay'een garuu namni inni kun Yesuus jedhee amanuus donqoroo inni kun Yesuus keenya jedhee lolus donqoroo dhugaan jiru Yesus nuyi waaqni afuura waan ta'eef spirit waan ta'eef namni footoo kaasuus hin danda'u footoo kaasees qaqqabu hin jiru spirit ma biraa kuti namuma waan jedhe abbaan kiyama fakkeenyaaf Jamaal Ahmad Magarsaa Gammachuu Roobaa yoon jedhe Roobaa gartee shanii san fiduun hin danda'a. Abo lafa Itoophiyaatti dhalannee isaaf hennamee biyya faranjii kana. No lafa addunyaa feete biyya faranjii kanatti dhaladhu. Teknooloojii yoo dursanii yoo qabaatan beeku waayiti isaan beeku. Kaameraan gaafa dhufee qababar gaafa dhufee qababar invent gaafa waan kun cufte teknooloojiin kun hundi. So kanaaf uummata keenya dammaqaa yaa Itoophiyaanoche dammaqaa ka'a lafa
Oomo hundarrattu miira keessa galina. Nama marata hawaasa waliin buusu deema. Nuti kiristaanaa fi islaamni waliin lolle yaa jabii. Daqiiqaa tokko yoo haala. Give them advice. Hojii deema. Okay. Ani as kiristaanaafis gorsa qaba. Ka musliimaafis gorsa qaba. Akka Oromoottis yaada qaba. Obboloota kiyya nuyi tokkoffaa Oromoodha. Lammata amantii kamiin yoo hordofuus mirgas qabna. Yeroo kana goonus immoo amantii keenyas safuudhaan Oromummaa keenya eeggannee yoo goone gaarii. Wal salphisuu, wal xiqqeessuu, wal arrabsuu, haadha walii wal jalatti salphisuu, safuu Oromoo cabsuu kana keessaati yoo itti kassarre yoo itti miidhamne malee waan buufannu hin qabnu. Dhugaa nu bira jirtu ka kiristaanaas ta'u, ka islaamaas ta'u, karaa jaalalaa, karaa dhugaa, karaa kabajaa, karaa safuu Oromoo qabu yoo walitti himne wal amansiifne gaarii. Maaliif anammoo obboleettii islaamaa qaba dhugaa dubbachuuf. Obboleettiin kiyya ishee hangafii musliima. Maatii keenya keessa musliima jira. Eessumni keenya musliima ta'uu danda'a. Ollaan keenya musliima ta'uu danda'a. Sanarra immoo darbee Oromummaa of keessaa qabna. Akka maatiittis amantii lama kanaan waliin qabannee jaalalaa walii wajjin jiraachaa, walirraa nyaachaa, waliin wal safeeffachaa jiraachaa baane. Asirratti garuu gaafa wal salphifnu tokko harka Oromootti Oromoo cufatti salphifna. Ani abumaaziin ikkoo kabajaan taa'ee waan hin qabu itti himuu nan danda'a. Isarraa taa'ee barachuu nan danda'a. Yoon fudhadhe nan fudhadha. Naan taane taanaan immoo naan taane jedhee karaa jaalalaa itti ibsee adda bahuu nan danda'a. Maaliif wal arrabsuun barbaachise? Isa kanarraa waliif qusannu, wal kabajaa walitti haasofnu, hangafa keenyallee kabajneetti haasofnu, haadha keenya sirraa dhalanne manatti arrabsuun, kan guddiste arrabsuun safuu Oromoo keessallee hin jirtu. Ankanuma siniidhaama sin jaalladha obboloota kiyya ka islaamaa ka kiristaana ta'e kan isin arrabsu arrabni isaa baalagee kan ta'e wangeelli kan hin barsiisu cheerchiin illee kan hin barsiistu waan ta'eef kan isin arrabsu yoo jiraate arrabaan kan isin darbe yoo ta'e Kiristoos Yesuusis kana nun barsiisne nun diina keessa nu jaalladha afaan keessan keessaa waan gaarii ba'uu malee waan abaare ABC akkana jedha amantii ofirraa ariyaanis ni jedha. Absolutely. Mashallah, nagaan na jiraadha. Nagaa galatoomii take care dalagadhu birrii video kottu. We share. Warri mana kana maaliif muutii gootan jirana afuura baafachuu dandeenyu koomentii nama dubbisu. Go ahead. Dubbadhu. Barsiisa Abdus yoo koomentii irratti koomentii ganda keedha hinayye. Barsiisa Abdus macaafni waan jedhu yoo bitaa kee si dhawanii mirga keetti kennidha. Namni takka mi'ooti singoon Abdus. Ajendaan nun baasin akka gurbaa musammaatitti. Ajendaan nun baasin waldaa onoosa. Abdus. Muwaasiyaadha. Abdus macaafni yoo bitaa kee si dhahan mirga kan kee kennidha jallis obboleessu. Maatiyoos hin dubbisneeti boo. Ani boqaa tokko qaba Abumuwaas yeroo tokko naa gaafadhame. Tole. Paulos yeroo Yesuus Kiristoos jiru barattoota isaa adamsaa ture diina Yesuus ture miti. Akkasi amantiirraa islaamummaarraas deebisu ture. Mali yaada ture eda otuma ciise yaaduun iyyuu. Paulos kun akkuma gaafa Yesuus Kiristoos lafaa jiru diina isaa ta'e barumsa Yesuus Kiristoos kana erga inni karaa samiitti ol bahee jallisuudhaan diinummaa isaa sana waan mirkaneeffate natti fakkaata. Maaliif wanti inni amma dubbatu hundi jecha Yesuus Kiristoos faallessa. Guutuu yoo jecha Yesuus Kiristoos ilaalteetti wanti Yesuus afaan isaatiin amma dubbatu wangeela Maatiyos irratti Yohaannis irratti dubbatu kan Phaawulos dubbatu yaa gaafa wal bira qabdu namichi kun diinummaa isaa isa Yesuusiin otoo arge ajjeesuudhaan lafatti yaadaa ture waan Yesuus arguu dhabeef barumsa isaa jallisuudhaan uummata kiristaanaa kana barbaadu ture bari Yesuus deemee karaa biyya Arabaa kanatti osoo hafuurri qulqulluun dhufe jedhe Yesuus natti dubbate jedhe. Mee jecha Phaawulos jecha Yesuusiin wal qabatu tokko ni jira wangeela keessa. Waan Yesuusin jedhin baay'ee rakkaa'e bara. Yesuus fuudhaa jedha hin fuudhinaa jedha akkuma kiyya kanatti taa jedha inni. Yesuus ani gartee waaqayyo na qulqulleessee jedha inni akka Yesuus cubbamaadha jedha. Nama fuudharraa si dhorku torku maal jedha? Adee king nagaan siif haa ta'u. Ani maqaa kee waan muka timiraa jala keessa maqaan kee tunatti mul'atu qubeen akka tokkotti